Miidhaan ilbiisonni fi dhukkuboonni geessisaa jiran miidhaa hagana hin jennedha. Keessattuu dhukkubni waaqii, dhukkubni mataa qamadii keenyaa gogsu, akkasumas dhukkuboonni haaraan kuduraa fi muduraa irratti mul'achaa jiran dhiibbaa hamaa geessisaa jiru. Akkuma biyyi difeensi foorsii qabaattu qonni keenyas difeensi foorsii qabaachuu qaba. Sana immoo kan hojjetamudha. Dhukkuboonni biyya alaatii dhufu, qilleensa irra hin dhufu, filaayitii adda addaatiin hin dhufu, oomisha adda addaatiin kan biyya keenya keessatti kan dura hin baramne wanti hedduun biyya keenya keessa galanii. Qorannoon ogeessota fayyaa midhaanii irraa bahuu akka ibsutti Itoophiyaatti oomishamu keessaa callaan dhibbeentaa 30-40 dhukkubaa fi ilbiisotaan qisaasa'am. Miidhaa guddaa callaarra ga'u kan ammoo warri fidan dhukkuboota ijaan hin mul'annee fi ilbiisota. Kanaaf ammoo to'annaa addaatu isaan barbaachisa. Kanaan dura giddugaloonni qorannoo ittisa dhukkubootaa fi ilbiisota midhaanii sadarkaa biiroo qonnaa turre. Booda keessa garuu xiyyeeffannaa guddaa yeroodhaa gara yerootti mootummaan oomisha qonnaatiif kennaa dhufeen giddugaloonni qorannoo ittisa dhukkubootaa fi ilbiisota midhaan nyaatanii sadarkaa biiroo qonnaatti ijaaramaa jira. Isaan keessaa ammoo giddugaloonni qorannoo ittisa dhukkubootaa fi ilbiisota midhaanii gobbaa bara 1985tti ijaaramuudhaan hanga ammaatti dhukkubootaa fi ilbiisota midhaanii irratti qorachuudhaan gahee guddaa ba'aa tureera. Fakkeenyaaf amma heedismat ka jennuun dhukkuba qamadii ka mataa addeessu dhukkuba waaqii ka qamadiidha. Kana baay'inaan Baalee fi Arsii keessatti kan mul'atu waan ta'eef isa kanallee akkaataan itti to'atame laaboraatoorii kanarraa ka'uudhaan dursinee dhukkubni kun jiramoo hin jiru jennee akkaataa istaandaardii kaa'ameetiin egaa addaan baasneen booda summii isaan itti biifuu barbaachisu qotee bulatti himuudhaan haala kanaan to'atame yeroo ammaa oomishni gaariin fooyya'aan argamaa jira jennee amanna. Isaan keessaa ammoo giddugaloonni qorannoo ittisa dhukkubootaa fi ilbiisota midhaanii gobbaa bara 1985tti ijaaramuudhaan hanga ammaatti dhukkubootaa fi ilbiisota midhaanii irratti qorachuudhaan gahee guddaa baheera. Dhukkuboota keessaa wanti hamaan qamadii irratti waaqii fi kan heedismat kan jennu kan dhiyoo kana dhufe qamadii keenya kan daran miidhaa jiru sanarratti sanyii baasuudhaan dhukkuba sana dandamatu hojjechuudhaan qabsoo guddaa keessa jirra. Laaboraatooriin kun immoo bakka hundatti hundaa'ee dhukkuba kana ittisuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf amma jalqabarra jira. Gara fuulduraa gaafa babal'ate qisaasama guddaa oomisha keenya irra gahaa jiru inni ittisna jennee yaadna. Giddugalli kun hanguma oomishaa fi oomishtummaan daran dabalaa deemuu caalaatti meeshaalee qorannoo qonnaa fi laaboraatoorii ammayyaa fayyadamuudhaan callaa fi ilbiisota walirraa eegaa tureera. Baalee qamadiidhaan midhaan adda addaatiin kan beekamudha. Roobni isaa immoo gannaa bona waan ta'eef yeroo inni oomishamu jallisiin alatti baay'ee modarreen fuula yookaan immoo yeroo lama roobni waan roobuuf gannaa fi arfaasaa irratti yeroo hundaayyuu kan midhaan keessatti oomishamu waan ta'eef ilbiisota adda addaatiif saaxilamaadha. Kanaaf jiddu galeessichi kenna kun kan irratti hojjechuudhaan battalatti qonnaan bulaa bira ga'ee rakkoolee isaan ilaalee dirree irratti adda baasuudhaan furmaata yookaan immoo deeggarsa barbaachisu kennaatiin ture jechuudha. Giddugaloonni qorannoo ittisa dhukkubootaa fi ilbiisota midhaanii kun sadarkaa Oromiyaatti iddoo 5 jiru. Giddugala kana keessatti qorattoota dhukkubaa fi ilbiisota yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa fi ogeessota qonnaa ogummaa kana qaban waliin hojjetamaa ture. Kan asitti argitan tokko dhukkuba midhaanii, dhukkuba garbuu, kabaaqelaa, kan qamadiidha. Akkasumas ammoo isa kanneen karaa ammoo simbirroodhaan adda addaatiin rakkoolee gahuu danda'u, garaan tuutaan kan gahuu danda'u isaan kanaadha jechuudha. Isa kanaaf naamunaan illee as keessa hin jira. Leenjiin illee qotee bulaadhaa fi dhiyeedhaa warra aanaa irra jiranii ogeessota as keessa jiran inni kennama jechuudha. Isa kana to'achuudhaaf qophiin barbaachisu as keessatti kan godhamudha jechuudha. Giddugaloota kunneen fayyadamaa oomisha eeganii callaa gaarii argachuu qofa osoo hin taane callaan alergii yoo dhukkuba kamirraayyuu bilisa hin taane maqaa gaarii biyyaa fi gabaa waan balleessaniif of eeggannoo guddaadhaan eegamuu akka qaban Daayirektarri Inistituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Obbo Tashoomee Boggaalam. Oomisha hir'isuu duwwaa otoo hin taane oomisha keenyallee qulqullina isaa dhowwa. Alatti erguudhaaf qamadiin qulqulluu ta'uu qaba. Dhukkuba kanarraa qulqullina ta'uu qaba. Kanaaf dhukkuboonni kun maaliin dhufanii eessatti oolanii akkamitti darbuu danda'anii
to'annoon isaanii maal ta'uu qaba kan jedhu kan qorannoodhaan adda bahee jiru sana akkuma extensioniin kan midhaanii dirree irratti hojjetamu sana inni kun immoo laaboraatoorii keessatti kan qorannoodhaan baafne sana iddoo kanatti immoo jiruurra oola jechuudha. Dhukkuboonnii fi ilbiisonni callaa miidhan kunneen akkuma maasaa yookaan ooyiruu qonnaan bulaa keessatti argamaniin dafanii gara giddu galaatti dhufanii furmaanni hatattamaa kennamaafi. Dhukkuboonni kunneen akkuma bifaa fi amala isaaniitti garaagarummaa waan qabaniif kaan hundee gariin baalaa warri afan ammoo ija midhaanii kanneen dhukkubsanii fi nyaatanidha. Furmaata sanii ol ta'e immoo gara laaboraatooriitti geessee laaboraatoorii kanaan adda baasee jechuudha. Sadarkaa laaboraatooriitti adda baasee gorsa barbaachisu kenneetiin akkuma midhaan kana yookaan ammoo rakkoolee san baraaruudha jechuudha. Hanga ammaa akka hojjetamaatiin hin ture irra caalatti jechuudha. Dirree irratti ni hojjetama akkuma argitan naamunaadhaan adda addaa kan as jiran raamolee asitti rakkisanii fi kan naannoo kanatti argamanii isaan sanniin akkamitti to'atama akka jedhu irratti hojjetame yeroo baay'ee qoricha barbaachisu summii barbaachisullee haala aadaatiin akka to'atamullee karaa hedduutiin akka to'atamu deeggarsi qotee bulaadhaaf kan itti godhamudha jechuudha. Kanaaf ammoo giddugala qorannoo sirnaan of danda'e ijaaruun dirqama. Giddugalli kun biyya callaan guddaan garbuu fi qamadii irraa argamu waan ta'eef mootummaan xiyyeeffannaa guddaa kennuufiidhaan giddugala qorannoo guddaa fi ammayyaa kan meeshaalee barri fiddeen guutamee kan laaboraatoorii fi giriinhaawusii of keessaa qabu birrii miiliyoona 600 ijaaruudhaaf dhaabbata ijaarsa GKP jedhamu waliin ijaaruudhaaf walii galeera. Piroojeektichi qabame kun isa guddaadha jechuudha. Giriinhaawusiin as keessatti ijaarama jechuun waan guddaadha. Laaboraatooriin meeshaa ammayyaatiin akkuma argitan kan meeshaa ammayyaa keessatti amma instool ta'eetiin jira. Meeshaa ammayyaa kanatti fayyadamne sadarkaa jiddugaleessa kanaatitti dhukkuba fangasii, dhukkuba bakteeriyaa sadarkaa itti addaan baasuu laaboraatoorii keessatti itti danda'amurra gahuun ni danda'ama jennee amanna. ፕሮጀክቱን የተፈራረምነው በ9 ወር ጊዜ ውስጥ አጠናቀን ለማስረከብ ነው። ነገር ግን የፕሮጀክቱን አርጀንሲ ስለተነገረን የሰው ኃይልም ያለንን ሪሶርስ አሰባስበን ከ3 እስከ 4 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ፕሮጀክቱን አጠናቀን ለማስረከብ ተዘጋጅተናል። itti gaafatamaan giddu galeessaa kilinika eegumsa biqiltuu Arsii Baalee obbo Tamaamasan akka himanitti laaboraatooriin asitti ijaaramu kun waan gara qonnaan bulaatti deemu hunduu qorannoodhaan kan deeggaramee fi mirkanaa'ee qofaa akka ta'uuf gahee guddaa baha jedhan. Giddu galeessi kun sadarkaa guddaatti akka ol siiqu piroojeektii guddaa isaa qabannee birrii miliyoona hedduun gara miliyoona 60 kan ta'uun itti piroojeektii kanaa fi diizaayinii fi ispeesifikeeshiniin hojjetame yeroo ammaa eegalamuudhaaf. Hojiin asitti hojjetamu ijaarsa keessa tokkoffaa laaboraatooriin ni ijaarama. Laaboraatooriin ni jiru kun inni ijaarama jechuudha. Giriinhaawusiin as keessatti ni ijaarama. Keemikaal istoor yookaan ammoo manni kuusaa keemikaalaallee asitti ni ijaarama jechuudha. Daandiidhaan adda addaallee as keessatti ni ijaaramu. Kana wal qabate egaa hojii guddatu as keessatti hojjetamuuf deema. Hojii kana milkeessuudhaaf yeroo ammaa caalbaasiin bahee xumuramee kontiraakterichis dhufee saayitii kana wal harkaa fuudhinsa goone. Giddugalli kun caalaatti ammayyaa'uun isaa hanqinoota kanaan dura hojii keessatti nu mudate hundaa furuudhaan qonnanii ammayyeessinaa oomishaa fi qulqullina callaa ni daballaa wabii midhaan nyaataa mootummaan mirkaneessuudhaaf ifaajjii guddaa taasisaa jiru galmaan gahaa jedhan obbo Tamaamasanii. Rakkoowwan maasaa keessatti mul'atan hatattamaan arganii dafanii laaboraatoorii fi giriinhaawusii asitti hojjetamu keessatti ilaaluun furmaata itti kennuudhaaf gaheen giddugalaa ijaaramuu kun olaanaadha jedhan obbo Tamaam. Giddugalli amma ijaaramu kun kan kanaan duraa caalaa dirree itti hojjetu ni bal'ifatas jedhameera. Maal godhuuf deemnaa sadarkaa laaboraatooriititti sadarkaa biyyoolessaa kan Ambooti gaditti asitti waan barbaachisu adda baasnee wanna rikoomandii godhamuu danda'u asitti rikoomandii godhu kan danda'amne ammoo maayikirooskooppii mooderni ta'e yookaan ammayyaa ta'e waan qabnuuf qaama barbaachisu dabarsuudhaaf haalli waan mijaa'e haala kanatu kan as keessatti hojjetame jechuudha.